Yaan burjaajee idduutti qilleensa kan gubbaa deemu jira. Waan kanaan wal qabate xiqqoo warraa dubbadhaa gad dhufee inum dhiyaadha. Ayyee warrummaan jirtan waliin gaa jalqabaa wanni ani hin dhufeef guddooni waan kan namni hedduulleen akka hin dubbanneellee keessanii hordoftoota hiriyoota hedduun keessan na gorsaa turtanii akkasumas jaallanii adda addaa waan kan irraatti waan tokkollee hin dubbatini oduu kanaa deebiin kennini ammayyuu as jalaatti deebiin kenni waan jedhu deemu jira. Ammoo deebii hannu barbaadaniitiinillee gaaf callisanii jedhanii deebi'ee maqaan akka hin taane nam deemu jira. Warri waan kan hin hubanne hedduu jira. Kanaaf akka hubataniif jedhee gad dhufe deebii warra ololuuf kennuu odoo hin taane galmoon galtee jirtii gantuu jedhanii dhiyootaan suura mata gad deebisanii nama maxxansuu jiranii. Gar itti ganeellee hin qabu hin ganneellee hin ganuullee ammoo hin ganteedhanii maxxansuu jiranii. Waan kanaan ammoo nama hedduutti seenee wanni kun dhugumaadha. Hagari ammoo waa ololaniitiitti dhiisii deebiin kenniniifi callisiidha. Anilleen qara deebii ittiin kennuu jedhee calliseetuma ofirraa taa'u filadhe. Garuu gaafa nami callisu heebbaanii warri ammoo waan kan hubachuu hin dandeenye namni hedduun amma akka kijibtaate nami cuftiin hin beeka erguddaan hin beeka dhiyaata. Warri hin beekne ammoo dhuga se'anii warri dhiphatanii dhugumaan hin galtee haammaan jedhee waan an arguun barbaanneef dhaga'uun feene hedduu keessan natti erganii. Kanaaf dubbachuuf dirqame warri ammoo keessan na gorsaa turtan ka waan kan irraatti hin dubbatin jechaa turtan gorsa keessan darbeeniti dhiifam guddanaa godhaa isaniin jedhe qara. Duuba wanni maqaa hiyyaan deemu jiru ani fulatti galuullee hin qabu hin galleellee guyyaan an galuullee hin dhuftu warri galichi keeyyee eegu ofumaa na durgaltan na fakkaatti. Galichaaniti wanni ololi huniin kanarraa ka'uu jalqabarraaniti wagga darbe keessa ture. Wagga darba ammoo akkuma nami cuftinu beeku garji torbaffaatii qabee aga barkum 2024 han ji tokkoffaa keessumoo lammaffaa keessa karaa miidiyaa kanaa deebi'ee malee qilleensirri hin turre. Wanni ololaa kaanii na jalaa nafne an qilleensirraa badeellee naan gaafan deebi'u na umoliin deebite. Egaa warri ololuu ahee hafkaayoo ololuuf qabna fakkaata waan isaan ololaniif an hin beeku. Ani kaayoo nami itti nan finne karaa irraa yookaan waraan bilisummaa Oromoo miidiyaan daawwadheetti gadi hin dhufne gaaf waraanni kun inni qilleensirraatti hin bayini waraan kanaa darame arro yookaan qabsoon hawwite gara qabsoo bilisummaa Oromootti hin dhufne nami deem qabsaa jedhe na ergatee yookaan nami hindesse as keessatti na qabsoofsisuu jiruulleen hin jiru jaaladhee fedhumtii yaani qabsotan geggeessu jira. Ammoo akka waan nama dirqamaan achi nam teessanii miinda nama hafalanii nama hojjechiisu jiranii yeroo nami bahee dubbatuutti argama. Waan hedduu dubbachuun barbaanne gartee maan ennaan silaa namii hojiin mul'ataa malee oduuniti waan hedduu callisaa ture jechuudha. Wagga dabree jalqabee ololi kun akkasuma nurraa deemsifama. Sabab inni narraa deemsifamuuf hin beeku waan balleessu yookaan wanni isaan jedhan sun tokkollee waan na laallataatiniti dabree gad dhufe ammoo barkum 2024 kanallee ani qilleensa deebi'ennaani ololi kun na umgul garkaayi. Galmooni fuutee dhaltee ilmaan qabdii galmoon baddee qabsoo keessaa ees deemtee maaniif akka godhamin beeku akkamiin akka namni olola gas ga'u waan dharaa kan jirra gas ga'u fudhatee haasawullee hin beeku ammoo waan akkasii deemaa ture adoom dhaga'u adoo argu jechuun waan dubbachuu barbaadullee waan ati of keessa qabdee yoo ati dubbattu badu kanamii obsuuf jira kanaaf callimna gartee waan agamoo dubbachuu dandeenyu baanee ofirraa falmachuu hin dadhabnu ohaan gocha kiyyaan jechuu hin dadhabu ammoo mi'a dubbatanii dhartii sila eessi nam geessiti. Gar tokkollee gar nam geessitiin qabdu ololanii dadhabanii ofirraa dhiisanii waan jedhuufi callisaa ture. Sadarkaa namni liivii bahee galmoon dhaltee uulma baatee teetee gabbaateedha. Qabsoo keessatti yoo furdadhamaa furdattee nama uulma teetee gabbaatu fakkaatti ima hin dooneef immoo yookaan jiraachuun kinam gubee sadarkaa kanaatti nam dubbisa. Anammaan ta'u waan an dubbachuun feene hedduu agartee na dubbisuuf ta'anii jira. Haalan kee ture. Jaallan na waliin turtin beetti baatii agan qilleensa kan irraa badee akkan kee tur warra na waliin rakkachaa tureettu beeka. Garuu sun irraatti gaafan deebi'u maaf deebita maaf kaatee maaf jiraatte fakkaatti liivi baanii dhaltee gad dhufte anqar yoo dhaluu barbaadeen nuun gaafadha maanta as keessatti na hidhuu jira dirqamaan namas na heewwatee jira bahee dhaluu hin danda'a bara akka nam kamiyyuu bahee barachuu hin danda'a bara baatee dhaltee dhaluun kiyyayyuu masarraa qara osoo dhaleeyyuu maan wanni nam galcheeyyuu tokkolleen hin jirtu.
garuu waan ittiin maqanan balleessu barbaadan waan gartee mataa Oromoo keessa nan baasuu ni barbaadan maaliif akka ta'edhanii olola akkas jiru ololaniif illee ittiin beeku callisaa ture callisuun kiyyammoo kee dabarte osoo waan agas ga callise taa'u na anam dubbachuun fedhu baatii agas ga'u ani ji torbaaf dhukkubsadhe ciisaa ture jaallanni haalan kee turin beetti waan agas ga'u kaan ammoo deebi'ee lafaa ka'e maaf kaata fakkaatti gartee ololli biraa qindeessanii in dhaltee ilmeeyyuu maqatti naasochanii maqaa cufnaa moggaasanii haadhi dheebuti ilme qabdi anqar fuudhu barbaannane eentu na dirqisiise qabsoo heenna teessuu jira nami bar namiin dessas keenna teessuu jirtan hin jirtani qabsoo jaaladhee dhufe dirqama Oromummaa akka nam tokko bahu gadhuuf malee eenyuyyuu dirqama nas kennan teessimne maaree dhaluun kima sarraaji sanuu dhaluutti hin jirtani yoo sila dhaleeyyuu maan qar waan ani hin dhaliniif ammoo maamma haatee jiraattee ol deebitaa fi yoo dubbatan malee amma maanti nam galchi as yal deemtee boy hijibduun jedhin beenya taate fatti taate ani maqana maalle tuquun barbaadu ammoo Facebook dharaatiin 50 banattanii asiifachi yaatanii galmoon akkasii galmoo qar jaallan dirree qabsoo irra waliin jirru waan tokko naan jedhin isan alteetanii na beekuu dandeettani galmoon akkas goote galmoon maal isan goote galmoo yoo jireenni siiti dhabdee teete as keessatti taa'ee gubachuu jiraadha malee maani qabsoo Oromoo irraan miidhanan dhaqabsiis maani yoo itti miidhan malee barnoot hiyyitti dhabee umri hiyyitti dhabee maatii hiyyitti dhabee qabsoo akkasii geggeessuu jira malee dantaan ani qabsoo kan keessa argadhin jiru akka nam kamiyyuu bashannanee baradhee sadarkaa guddaa ga'uu hin danda'a garuu nu gartee rakkadhuullee ani narra rakkotan keessatti gabrummaa akkanaa heejjir kana yoo ani hin dabreellee dhalootiin aboodan dhufu bilisummaa taaba'uu aaraa galfatu sabii jaarra tokko olii taa'ee rakkachuu jiru hunedhe akka nam tokko dirqama Oromummaa narraa eegamin baay'ee gad dhufee malee namni dirqeen as na haa hin jirtu warri ololuuf ololchiisulleeni wanni san dhiibdanii qabsoo heesana baasuu dandeettanillee hin jirtu qabsoo nam laaleetti hin galle qabsoo hidhannoo waraan bilisummaa Oromoo miidiyaa irraa daawwadheetti hin galle arraaniti haanitti gal qabsoo gaaf umri 16 qabsoo gale jaallanna beetti eegii gaafasii asum kee jira takka maqaa maannan himne galmooni shir goote akkas goote dhuga dubbachuuf shiraayyuu eegii qabsoo galee dhaga'i wanni shiradhan garkeen hin jirtu shiraa maani yoo lamii wal dhabeef dhimmi dhuunfaa irraa wal dhabeellee waan daba cubbuu ta'edhan malee shira akkasii xatti shira akkanaa wanni jedhaniyyuu nu bir hin jirtu ammoo shirii maani qar maani shirii heessan kun yoo jedhani shirii gara ammoo waan dubbachuun barbaanne duullee dubbachuun fedhu warri ammoo jaalalaaf kabajanaa qabdan dhugumaatti isan ceeraa jaalalaaf kabajum gartee namni naa qabu waan kanayyuu deebiitti kenninnaan jedhanii tagan na callisiise ammoo ololtuuf deebii hennuufinitiillee warri gartee waan kan hin hubanne shir kan hin hubanne warra mataan isaaniitiyyuu maddi shiraatti shir namaan jedhe shir jaallan qabsoo qarnu asiitti waliin dhama'uu jirruun alaatti haysiin narraatti hin beekne warri alaa narraa beekame shiriyaan qabsoo godhu maani waan hedduu dubbachuun barbaadu miidiyaan egaa waan sila namni ba'ee bilisaa yaada ofiillee irraatti ibsachuu danda'u ammoo ani waraan bilisummaa Oromooti dhaab gan hin qabu kaayoo gan hin qabu dhaabichum jal jira warri galmoon gantee jirti akkas gootee jirti jettani naaniti warra dhaab kan hoogganuu tuffachuu jirtan gartee na arrabsuuniti warruun qabsotan hoogganuu jiruyyuu tuffachuu jirtan akkamiin namni miseenso fi ani nyaap qabsoo hee taa'ee nyaapummaa hojjechuu jiraadha akkamiin nan to'an maan ammoo na qabsoo hees hin jiru akkamiin nan gaafan isaanii oli maanire warraayyuu naaniti warraayyuu dabartanii tuquu jirtan warri waan kan gootani itti yaaddanii nyaapummaa godhuu jirtanii kun rakkoon qabu gartee godhuu dandeettan akka barbaaddanillee jedha waan barbaaddan godha anammoo namnamii haayoo isaa irraa tololee dhiibee gara naa deebisuulitti galmoon hin dhaltettan ayyee saniin jedhme haala waaqin hunaa kenninaayyee hin dhala rabbiin naa tochin ne callis ammallee lammafa deebitanii galmoon Oromooniti Oromummaa qarqaardiin namaa kuttani an Oromummaa itti dhaladha malee ittiin galle bar Oromummaa waan qar jaalatanii namaa hennanii jibbanii namirraa fudhatani Oromoo dhiigan itti dhaladha malee odoo Oromoo taachuu baatanii ijumaan qar qabsoo Oromoon geggeessuu jira ammoo Oromummaan tikeetti isan biraan kutatanii Oromooniti maarreeniti amma kaaf maqaa dhibiilleen qabu ardatti dhaladheellee na beekanii gartee waan namni dubbachuun feen hedduu namin dubbisina ani warra jaalalaaf kabajanaa qaban hedduu tas jal jira baay'eellee waan namtu dubbachuun barbaadu gartee namaallee arrabsuun beeku ammoo dhugaa walitti muufi fir qabsoo fakkaatanii maqaa qabsoo dhaatanii qabsaa tokko faarsaa tokko kabaaraa kuni waanum gartee qabsoo heejjur silaa waanum beekama qabsooni diin keessa falaa qabdi jedhanii isa nama profaayilii waraan kan godhatanii gam tokko waraan kaanii faarsitanii gam tokko achi baatanii akaawuntii 50 baatanii nama baartanii abaars keessaniifillee gurri saniitiin kennu saniin dhageeffadhu nami isan irraa tololtaniillee ammoo wanni inni isaniit irraa tololee haana amile dhabee hojii isaati qabsoo heessaa galuuf hin jirtu
dhiibdanii namni sana akkasiin qabsoo keessa baastan hin jirtu hin dhamaynaa saniin jedhani. Qabsoo isaaniitti nan finne arraaniti haanitti gadhuuf waan gartee namni dubbachuun feen dhuugna min dubbachiisina. Wanni jedhan jirtu akki jechaa nam dhibaadhan. Akki jechaatti nu dhiba gartee waan obsinuuf qabna. Kaayoo sanarra achi qilleensi baatanii akkana kan ittanii halkanii guyyaa miidiyaa irraan nama rabsitan kanaaniti nu jaallan qaqqaalii hedduu hawaliin lollee nu biraa wareegamtee dhabde qabna gartee waan nu dhagaama hedduu jiru waan nu laallee obsinuu jira. Kaayotaan qabsotan akkisiin gartee yoo dubbanni hin banneef obsinaa malee dubbachuu hin dadhabne. Warri taa'ettanii ololchiistanillee wanni waan dharaa galmoon akkas gootee intalii yaamsiste seena akka dookumentarii dharaa narraa barreessiti nyaaf irraan man barreessi. Yaatanii OPDO irraa tololtanii OPDO nu bariyaa ololuu lakkifte. Waan isan amma teettanii kanaan moonan qabsoo diigamti isanii tololee naa annam tokko bar qabsoo irraa galuu danda'a akka isaniyyuu baantan ganuullee danda'a wanni gartee annam tokko qabsoo irraa hir'is hin jiru garuu akka keessaniitti qabsoo irraa warratan yookaan moona qabsoo mataa waliin nam dhooftanii ebeluun waan ka kennatti ebeluun qarwaan kan jirra kanumaan lafaa kaa'ee sanitti hima eessa fuudhee sanitti ebeluutti isanumaa wal gurguratti waraanni bilisummaa Oromoo isanumaatti icciitii waliin baas icciitiin nu qabna maani qar kaas keessaa icciitiin nu qabsoo ammas keessaa baam galmooni naraam ofte hin cabane akka waan nam beetanii haani qilleensirraatti waan gartee kanamaan taatini barreessallee ooltani isanin dhaga'u isanin dhageeffadhu kanammoo wanni ani dubbachuu jiruufi warra gartee waan olol keessan kan hin hubanne warra dhugaatti fakkaatee nama hedduu kun inboxii isan garsiisuu danda'a meeseji akkum jiruun iskiriinshuutii wanni kun dhugaa wanni kun maani jedhee na gaafata kanaaf seenee malee isan jalaa qabuufiniti namni isan dhaga'u hin jiru odoo isan heddii kanaa gangalattanii enti gargalee isan laaleen baan ololii akka inni qabsoo ololaaniti kan caaltuyyuu akka inni qabsoo keessan nam mudachuu danda'u hin beeka sirrii beeku waan taateef isan jalaa qabuu hin barbaanne kanaaf ammoo maqaa hiyyaan deemtanii dhiistanii haasoftanii suni itti jabaadha ta'ettanii waan godhuu jirtaniif qabdanii walaayitaallee taate bakka ta'eeyyuu maal rakkoo qabqar ati walaayitaadha ishoo bakka ta'e walaayita ta'uu rakkoo baan qaba yoo Oromoon na guddifattee maal rakkoo qabre guddifachaan iyyoo qabsoo geggeessee isanii qabsaa'u jiraadha rakkoon jirti maal Oromummaa yoo qarnaa hin itan narraa fudhadha naa hin nullee hin dandeettanii narraa fudhachuullee hin dandeettanii jibbitanii ammoo waan dhibbaa haasa'uu hin dandeettan kanaafi warri as jala yaatanii amma teettanii haasoftaniillee ani isaniif deebii hennuufiniti isani waliin haasa'uuf dhuga tokkoon isan beeka gartee amma namni foroormaan ofiin jettu eenyatti taate si beeka sirga'ee jira ofirraa dhiis maan jennaan icciitii ati moona qabsoo keessa godhaa baateyyuu tokkoon wal beekna gartee amma dubbachuun fedhuuf callisaa jedhe waan namni dubbachuun feeneef isanuu yaadan beeka akkanumaatti waan cufa dubbachuun sirriin ta'eetu callisa gartee jalga dhufee walaayita hin dhalti ilma hiisuun eenyu naa guddisuu jira kana inni birnaa jiru ilmi hiisan kaan hin dhalsun inni irraa dhalee kan isaniin narraa dhale jiraachuu hiyyaatti akka isan bobeessaniti mahaatee jiraatti mahaatee nam taatini kanam jireessu waaqa kanam ijjeessullee waaqa qawween nu jeemne ammoo ololii achi wooman irraa fuudhuu hin danda'u garte ololaallee ooltan waan tokko waan fiddan tokkollee hin qabdan annam qawweeyyuu dur dhaabbate dhaadannooniti dhaaduniti ofimuuniti nam rasaasanuu lolu ololii keessa woomana tochuu hin danda'u lafammoo OPDO'n olol dhiistetti maqa qabsoo dayeeffatanii osanii achi baatanii qabsaa of gootanii qabsaa piroofaayilii godhatanii waan qabsoo sheertochaa kaanas deemaa gabbaatanii haasoftanii tarii namni dhugum qabsaa san se'uu danda'a namni ammoo kan hin beekne yoo jiraate inni nu silaal qabsoon kee jirtu hin beeku jechuu gartee hunini waan duuban nam deebisuullee hin qabu waan duuban na deebisin qabu hin dhamayina warri ammoo waan kasilaayyuu hin beekne hagartee dhugaa sanii fakkaattee akkas hin qabuu jirtanii wanni isan dhibiin hin jirtu anini womaatiin daru isanillee hin dhageeffatina wanni olola waan gartee moona qabsoo diiguuf waan waraan kan walti naquuf ta'edhanii hojjetamuu jiru akkasii takkum nam diinii ololee quub qabaadha annaa warri narraatti olol ta'e nami moona qabsoo irraatti ololee waan kan olii gadi jaallan moona qabsoo hee jiran guutuu arrabsuu jiru nyaapnu waladhuu jirruun garaagarummaan qabu naaf akkasiitti badhaalle warri ammoo hin beekne hajalaa fuutanii dhuga seetanii waan kana farsuu jirtanii nuciiti waan hedduu akka barbaadan kanaa takka uummatii akka fedheetti gabbayee waan barbaada hagaraa isaa ibsatu waan jennee wadhamnuuf qabna kanaaf hin dubbanne akkasii quub qabaadha jechuu barbaadete ergaan kee gabaabdu waan guddoo jechuun barbaadu gochooti ammoo galmoo godheedhanii intala guddeedhan akkas goote beenya foda qabsiifte maani goote beenya fodaanii yeroo suniitti jaallankii turanii moona qabsootii badanii moonaan kee jirteessaa badanii yoo qabsiiseyyuu sila mirgi itti qaba gartee dirqamaallee itti qaba namni na gaafachuu danda'u hin jiru
maan jennaani miseensi quunnamtii dhaabatiin al ka qabeenyi waan tokkoo namni qub hin qabne ka'ee baduu jiru deemee qabu dirqamiti qaba. Garuu sunillee hin goone olola agartee warri har'a moona qabsoo jiru jaallan waliin jirtu dhuga jirtu isin iyyuu hin beetti. Ijoollee hanqabsiisuniti agan itti gartee ijoollee san baasisuuf carraaqii godhaa ture jaallan hin beetti. Wanni sun cuf deebi'ee faalla taate garuu akka isaan qabsiisetti shirigalmoon gootumaan yoo dhan isaan qabsiiftee isaan maali gar isaan moona qabsoo bari keessaa badanii deemu jirani yoo qabsiiseyyuu eeraf seeran bitta qabsiisedha. Waan an jaaladhe isaan dhiisuniti garuu waan isanin goote tanan hin goone gartee ani siyyuu isaan baasisuuf waan an godhe jaallan jalaa gubbaatti hin beetti. Ammoo waan barbaadaniyyuu jedhani waan barbaadaniyyuu ololani beenyallee taanani gantuu nama moona qabsoo odaallee wayya hammaan tan kun kallatti kan jiraachuu baatellee waraan kee jiradhan isaallee wayya warri ammoo moona qabsoo keessa bade ammoo qabsaa of tochee ati dudduubteette namaatti olola akaawunti 50 banattee barreessitu wal beenna guddoon dhaadatiin dirree qabsoorraallee maana ko gootellee hin beenna agas jirtuulleetti maani eenyu atkar maan illol kam loltee waan hedduun hin dubbisina abbo dubbachuun feenu waan hedduun hin dubbisina amma gabaabduu aganum jechuu dhufe sila dubbachuullee hin barbaanne warri ammoo hin dubbatin naan jechaa turtanillee akka malee dhiifamnaa godha cufaafiyyuu ergaanti gabaabdu aganum dhaamachuu barbaade galatooma warri dhugumaatti ammaan tayyoo ani hin dubbadhuullee taate akka malee dubbitanirraa haatanii naggadditaniillee hin jirtanii ammoo ani gorsaa fi dhaams keessanii bir dabreeniti waan kana namaa kallatti hin taane nama hubachuu jira war waan kan keessa hin beenne jira kanaafi ani dubbadhee malee ololtoota akkasiitiif deebisuufiniti hojii hojjechuu jirra qabsoo sabaari jirraa malee qabsoo nam dhuunfaa hees hin jirru wanni nurraatti ololam jaallan dirree qabsoo ana as waliin jir caalaa wanni namii alaa afarsuwama waan narraa fuutiin qabu jaallan akka itti waliin jirra ammoo nu beehaa isaan baanii dubbachuu danda'anii kasuniin alaa warri achi qilleensumirraatti haftan qabsoon keessan qabsum qilleensati nu lafir jirraa malee qilleensi qofirra hin jiru. Warri waan tokkollee hojjechuu hin dandeenye warri faayidaa hin qabne warri oduu malee hojii hin qabne hojii godhatanii haasa'uu hin dandeettan waan barbaaddan uumtanii. Sololoon itti qaranii sololoo teessaa sololoon itti bita yoo Naayiroobii hunno Yugaandaaf Taanzaaniyaa taa'eyyuu yoo dirqam qabsoo taate bakka fedhe taa'uwan miseensi dhaabati bakka dhaabdi hiyyittinaa jaytaa sololoollee taanan Eertiraa yoo feetaa taatuti bakka hamiyyuu dirqami qabsoona teessimnaanii hin ta'a. An qabsoo lubbuu laannee baane bakka dhaabdiitti nam ramadde eessallee taanan hin didu sololoo taa'eef ammoo loliyaan dhabin jiru waan jaallan sololoo isaan cufaa ati waraan kamii barbaadde amma komentii keessanillee hin dubbisu na dhiifamaa duullee nu biraa dhiite amma nagaan bula beenya forormaan jabaadhi yoo ati dhiisuu baatti sila gantuu waan jedhaniin dhibiin qabani akka barbaadde tololuu waan barbaadde jechuun dandeetta moona qabsootii baddee deemte badii isan baddanii deemtanirraatti ammoo ani aga dirree jaallanii maallaqa isanii baasuu dandeetto kadhadhee isaniitti ergisiisaa ba'i kasuniiniti uummata ammoo yeroo fayyaan itettaniitti achi keessatti uummata kadhadhee intalii qarshiisanii ergitiin jirti isanii ergisiisaa ba'e har'aa ati qabsaa taate amma bakki jedhan sun teetee narraa tololtaaniti sun garee narraa ijaartanii amma narraa tololtaani wanni beeta galatii harree eegeen dhiitichaa jedha warri heenyaa hunishima punda mishoon ite geetti sunuma sila gaarummaa namaa goote namirra eegachuuniti gaariin ati gootu sumaaf ta'a akkas godheeniti waan ani godhe jaallan hin beetti ammoo ati nachi bayi namirraa tolol sila gantuurraa maan eeganiiniti hawaan kan godhuu jira eenna akka taachufa tokko wal beenna war baay'ee fi dubbateef warra itti himtee akka waan miimorii itti guuranii haani dubbisiisuu jirta. Niro liiville ittiin beenu ololtu bakka hennuuniti bakka alleen kennuufi narraalleen argattu wanni isiin barbaaddu namii namirraatti ololee akka namii miirkee galee kaayoo qabatee jiru qabsoo kanirraa gal barbaaddu kunin ammoo hin taatu qabsoo irraa wanni abaarsi namaa namin galchu namni itti nama ergin jiru waan barbaadanidhanii yonnaanoo wanni irraa nam tochoosa dhibiin hin jirtu. Kanaaf warri har'aaf leengaddiin galsettanii dhiichisuu jirtaniif warri galiitiin irra eddaniillee hin galuun galleellee sun hin eegatinaa isanii jedha nagaa fayyataa.